namni ni jira asirraa ani yeroo duraati live akkatti bahu so asirratti nama kudhanii jira jaa akka mooltan fayyaa jajjabaatanii ijoollee Oromoo baga nagaan dhuftanii maal jaanoguu live baan seenaa jaani tole ana rantana waamata takka waan dhagaamin haasoo barbaada maaliif namni yoguu rakkatee namatti haasoo barbaada barana Oromoon irrakkatin hin jirtu jechuudha malli yoguu nu dhibee namu nu Facebook irratti baanii dhaamsa qaban waliif dabarsaa jiranii mi'aanis waan takkaan dubbadha jeehin bahee tole baga nagaan dhuftanii sunis haaluma yerooti duraan dursee ummanni Oromoo biyya hunda jechuu addunyaarra jirtan rabbi isin haa jajjabeessuun isiniin jaa balaa hammanan ja'amne osoo walirraan cinne ilmaan Oromoo irratti bu'aa jira kunis osoo gartee arra xiqqoo taatee boru irra xiqqoo osoo hin taane irruma guddachaatti namni dhumaa jira jechuudha ji'a 10 akka guutuu ijoolleen Oromoo du'aatuma jirti jechuudha kanaafuu gaa kuni maal nu godha daranuutuma nu jabeessaa deemaa jechuu qabsoodha kara tokkoonis garuu akkasuma tehellee isin hunda rabbiin isin haa jajjabeessuun isiniin jaa bilisummaan akka laafattiin dhuftu sanni beena namni ganaa hedduutu dhuma namni ilmi namaa maaliif akkeessattu akka nuti ilaallu kanaan akkaataa nuti itti sossohu jirru kanaan kanaa olitti dhumna saniifillee if qopheessuudha qabna jechuu if qopheessuudha qabna garuu gaddaaf if qopheessuu qofa osoo hin taane akkamitti irra aannaa dhaanis if qopheessuudha qabaa jechuudha Oromoon akka kiyyaatti naasa'u jira amma keessattuu guyyaa lama irreecharratti ilmaan namaa akkasitti fixan gara jabeenyaan itti qophaa'aniituma akkasitti fixanii mee nuti hoo maal godhuu qabna as qofa osoo hin taane biyya keessaahis maal godhuu qabna jennee akkuma gaaritti irratti mari'achuudha qabnaa jechuu maaliif kana caaluutu boruus dhufaa jechuu kanaafuu akka laallee garutti biyya keessa warri nama fixaa jiru ummata agaazii kana amma faa warra hidhata Oromoodha poolisiis ta'e warra federaala keessa jirus hidhannoodhaan jechuu irraa hiikaa jiran jarri maaliif deeminsa isaanii waan hafan qabne ni beekan garuu namni tokko haduuf deemu khadabamuuf deemu wanni takka akka isa booda haftu hin barbaadu fixaniituma deemuuf murteeffatanii jiran jarri kun beeka ni moonaa waan kana qabbaneessinaa akkana malee ummanni kun hin adabatu ja'anii qofa miti kanama fixaa jiran deeminsi keenyan hafu lafumarraa fixnaa ja'anii murataniiti fixaa jiran je wattakka if duuba hambisuun barbaadan jechuudha kanaafuu keessattuu ani wan namni hedduu waadhaamuu fi barbaadu ummata achi keessa isaaniif hojjetu kana gartee poolisii Oromiyaatii fi ummatuma hidhannoodhaan deemu kana hunda jechuudha osoo guututti isin harkaa hiikaniin fixin deefanii akshina fudhachuu danda'uudha qaban akshinni isaan fudhatan maali nuti amma warri ala jirus bakka garagaraa jirus maal jenna qawwee bituu qabna qawwee akkami binna qawwee bituu qabna kun dirqamaa jechuu jiraami kana tokkoon mee yaada qawwee tan akkami bitan haya ummanni Oromoo amma tokko dhugaan dubbadhaan tokko isinis ni beeytanii isin hundinuu waan qabu ilmi Oromoodha meeshaa ummata Oromoo hidhachiisuuf waan qabu if duuba na kaaya jee ni qorqoda ni dida jee yaadu yeroo ammaan tanatti qophiidha namni hundi waan qabu baasuuf garuu akkami binna eenyu hidhachiifna
maaltu ta'a waan jedhu irratti organizationin takka hin jiru. Namni ijaaramee kana barbaadee waan kanaan itti deemee ummata kana hidhachiisu hin jiru. Hayyi ammaalla qabmee miliyoona 100 qaba yoon jee amma fakkeenyaaf yoon qabaadhe nin kanna dhugaa. Eenyutti kanna akkami bitan eenyu hidhachiisa maaltu ta'a waan jedhu irratti nuti qophiidha ummanni qophii. Eenyu gaafachuu jirra nuti. If jaaree namni tokko waa tokko godhee organizationii wayii qawweedhaanis ta'e mala kana uumu tokko haa bahu nuti qophiidha jenna. Eessa jira? Hin jiru. Tokkoffaa. Lammaffaa maal jenna? Biyya keessa ummatuma poolisii kanattis warreen hidhannoo harkaa qaban even waraana Itoophiyaa keessa akkanan dhagayetti parsantiin 35 ilmaan Oromooti jaan generaalaa fi kaan jidduutti 35% keenya jara keenya. Ummanni kun hundi itti dhaammachaa jirra ummata keessanii wajjin lola ummata keessan gargaaraa jechaa jirraa miti. Hayyee akkaan dhagayuu jirutti fedhii haa qabu hedduudha. Akkamiin lolan mee eessa dhaqan achi hogguu waliin banan ni dhuman xayyaarri jara harka jira waan hundi harka jira ni dhuman waa qophaa'uu fi qaba even isaan saniifu dirreen itti deemanii iddoo takka taa'anii wal qopheessanii itti as garagalan qophaa'uu qabdi yookaan maata lola gowwaa ta'a jechuudha. Gootummaa gowwaa ta'a jechuudha. Achi baatee osoo waa takka galmaan hin gahin dhumuu jechuudha. Karaa asmaraa akkan deemne kadhaqee as hin deebu. Kamaal galchuufaan deemanii turan waraana qabatanii sanbooda koroneeri tokkos deemee ture. Wal jala deemanii bar BBC'n sun galmeessaatuma ture. Jarri deeme as hin deebi'u. Warri asitti hafe sun san harkaa. Maal ta'uuf achi dhaqaree dhabamee dhumuuf takka bakka isaan jiran dhabamuuf dhaqa. Eessa dhaqa? Bakka dhaqan dhaban. Warri biyya keessa amma nama ajjeesaa jiru ko Oromootis ajajnitti kennameetuma ajjeesa. Jarri Tigree kun yeroo irrachi ta'u guyyaa arraan tanaa je'eeti waraana isaanii itti maddabee qopheessee dhaqaa hogguu akkana wali qabaman dhaadannoon kadeemuuf deemtu ni beekan waan hunda ni beekan. Saa akkana irratti yeroo wanti akkasii jalqabamte xayyaarri ni isaa ka'u gubbarraa haatti gadhiisu waraana akkana guruppiin akkana abaluu fi abalu maal warra dhukaasu haa ta'u taankiin akkana ta nama fixxu taan taasiin dho'itu ganama gizee manaa bahan ajajamanii manaa bahan. So jarri Oromootis kakaysaa xiqqoo fala biraa falachuu deemu duruu guyyuma sanuurraa kan qawwee hidhatee achi dhaabbatu hundinuu agaaziin san hundi tajaraati. Keenya uleen deema achumattuu guyyuma sanuu dheengaddumaa hojjechuu. So maal godha kun? Ajajni itti kennameemi Oromoo kunis dha'uu qaba jechuu gizee ajajaan isaa ka Tigree kun mata hojeen ni dhawa ayyoo je isa dhawa. Isaanis akka ummanni Oromoo onnatu barbaadan warrummaan achi jiru ka hidhate keenya bakki itti haa qophaa'u. Bakki itti dhaqanii irraa suulan bosanni garii haa qophaa'u warri biyya keessaatiis. Warra as jiru kana abdattanii isaan qofa abdattanii hin taa'ina. Gootota isin lafa san isintu sirritti beeka. Nama meeqa dirree waraanaatirraa biyyatti galee taa'u jira. Lolchiisaa meeqatu achi jira. Tooftaa waraanaa ka beeku meeqatu achi jira. Ibin ka sodaatee Tigruma kana sodaatee achi keessa taa'u hidhataa wayyaaneedhaa ka Oromoo ta'e. Tooftaa adda addaa barbaadaa namaa wajjin haasawa akka waa qopheessan godha. Maustanii teessan keessattuu warri Tigree tanaaf hojjetu wayyaanee tanaaf hojjetu jechuu hidhataa ta'ee akka taatan dhugaa. Maaliif dhugumatti yoo Oromoo taatan eessa seentan mee jala muraa beeka bilisummaan ummata Oromoodhaa hin haftu. Hin haftu abadan. As geessee moo hin haftu. Gaafa san immoo akkam taatan eessa dheeyxan. Ilmi namaa hundi takka takkatti isin beeka. Oromoon isin beeyti. Hundi isin beeyti. Poolisii gandaa ni beeyti. Anta as jirtu poolisii ganda kiyyaan hin beekan. Poolisii ilaa mi'eessoo Asaboot Ciroon baddeessaan galamsoon jechuu anta as jirtu nin beeka.
nun beekan jettanii nama keessa badu baadiyyaa feete seentanii hin jiraattan. Arraan tana dirqama keessan bahuudha qabdan jechuu. Yoo isaan dha'uu sodaattan meeshaa fudhaa badaati. Iddoo takka ta'a namatti kanna. Yoo sodaattan, yoo lubbuu teessanillee baasuu sodaattan. Tokko san lammaffaa amma maaliin dhaqee wanni harkaa jirru erga amma ijoollee fixan booda waan hedduu barbadeessaa jiranii qabeenya hedduu barbadaa jira, waajjiraalee hedduu gubataa jira, waan gaariidha. Garuu xiyyeeffannaa guddaa takka silaa waan takka raggoone akka yaada kiyyaatti waan hin beekun qabu garuu akka yaada saniif asirra teenya yaada walii dabarsachuudha. Maali suni wanni dhuunfatamuu qabu biyya takka amma biyyoota keessaa ari'anii dhuunfatan faatu jira miti magaalaa san sirritti jechuu. Poolisiis keessaa ariitanii sa'a lamaaf yoo magaalitti san dhuunfattan sa'a sadiif sa'a sadeen sanitti fayyadamuu danda'u. Akkami fayyadaman? Maal jaani bakka meeshaa waraanaa teessu san cabsu waan biraa barbadeessutti deebina. Bakka san cabsu gimjaabeetii jaaniin immoo bakka kuusaa qawwee fi xiyyitiin teessu weerhaawusii jechuudha. Biyya hunda keessa tokko tokko jira. Keessattuu godinaaleen hundi aanaa jiraami aanaa maarree kana jala deebitee ammaas waradaa jiraami zoonii jiraami zooniilee hunda keessa bakka qawwee fi meeshaan qawwee teessu tokko jira weerhaawusiin. Waradaa jaaniin san keessaas tokko jira fakkeenyaaf Ciroo keessa jechuu aanaa Meesoo aanaa Maarree jaanii waradaan Ciroo na fakkaatti hin beeku. Achi keessa achi mana qawwee fi meeshaa achirraa fuudhanii kahiran jechuu. Poolisittis waraana isaanittis kahiran hundi magaazina tokko tokko qaba. Bakka san iyyaafadhaati naannoo sanitti hiriira bahaati magaalaa san ogguu dhuunfattan san cabsa. Namu waan daddee fuudhee haafiigu qawwee fi xiyyitiin achii baate maal taati? Namarra hiramti. Qabuullee danda'an qabaniis takka qaban malee hogguma san fuutanii bakka takkan kaayina walirra hiru ilmoo xiqqottis kanna. You give them. Magaalaa dhuunfattan sa'a laman taatu shanan taatu saniif fayyadama bakka meeshaan jirtu. Sarreebaa kana booda. Qawwee alaa namaa nuu bitaa fi qawwee dhufanii nuu irra hiranii san hin eegina. Dhugaan isinima. Maaliif namni Oromoo guute hamaallaqa kan habitee bakka mijjeessuuf eessaa bitanii tolchu hin jiru. Isinii galee amma waan Johaar godhu hedduu galateeffannaa waan kana oofee asiin gahee jira jaalattanii jibbitanuu. Jalqaba guyyaa jalqaberraa Oromoo first jee lafaa ka'ee ilma namaa kaasee jira. Oromummaan dura jechuu Oromummaan dursa jechuudhaan ijoollee hunda keessatti waan kana uumee jira jechuu mucaan kun. Eegas boodallee waan danda'u godhaatuma jira jechuu. Ammoo akkana deema akkasii qawwee bitaa akkas godhaa maal godhaa mana qawwee cabsaa jechuu hin danda'u asirra taa'ee inni. Maaliif hin danda'u? Anamma yoo dhufanii na hidhan. Ana hidhanii maaliif bu'aan ani buusu hin jiru. Na hidhanii annama Oromoo tokko ummata kiyyaa dhumaa jira. Anuu dhaqeetiin hataan jaa maamata lamanan keenya riskii sanniin fudhadha. Inni garuu riskii san akka fudhatu sin feenu ajaja akkasitti publicly bahee akka isinii himu hin barbaanne. Waan tokko ifii murteeffachuu qabna ifii dhaqaatii cabsaati fuudha. Gaafa immoo beeytoonni keenya irratti walii galee tokkos tahanii haala bakkaas qopheessanii bakki dhaqee namni itti wali qabamee leenji'ee borri biyyaatis bakka irraa diina taa'ee dhawu tokko yoo kamijjaa'u taate Asmaraan dhaqwan Eertiraan dhaynu bakka biraa fedhu Sudaaniin haa tolchan fedhan karaa Somaaleetiin haa tolchan bakka fedheen haa fedhu Yemeniin haa tolchani bakki takka gaafa qophooyti namni dura dhaqu ana kana as viidiyoon kun seef teetta qabadhaa ta'a namni dura dhaqu ana maaliif biyyatti namni dhumaa jira wanni as teenyee hiriiruma bahaa ooluufi Facebook umarra iyyuufi kanaa sani jechuun faayidaa takkan qabdu isaan du'u jiran nutis du'u qabnaa jechuu. Gaafa biitti bilisoomse dhiiga ilma namaatiin wanni dheyinee achi
mana jajjaarrannee makiinaa qabannee bashannannuuf hin jiru wajji dhaynee du'uudha qabna. Amma sani amma excusing jiru maali? Asii kaanee Finfinnee yoo dhayne hiriira ta'u iddoo ta'u Arsii keessattis maal Harargee keessa Wallagga keessa Jimma keessa hiriira ta'u tokko irra dhayneetuma dabalamneetuma osoo hiriira baanuu achitti dhumuudha jechuudha. Garuu ajjeesnee du'uudhaaf qophaa'u jira. Ana ajjeesee du'uudhaaf qophaa'eetiin jira. Bakkuma irraa itti teenyeetuma gabbaanu san nuuf qopheessaatiin na laala warra biyya ala jiruuf fakkeenyan ta'a. Ready to go. Sani. Amma immoo haga as jirru namuu akka biyya isaatti wal taatanii akka biyya keessanii wal taatanii nama naannoo keessanii madaawaa jiru. Nama dhukkubsachaa jiru, nama maallaqa hin qabne, nama dawaa hin qabne bilbila maaliiftu mana nama hundaa seentee jirti, ganda hunda seentee jirti, biyya hunda seentee jirti. Akka biyyaatti jechuudha. Amma karaa gabaabaan maali asitti akka namni wal beekutti nama gargaaruu danda'uudha qabnaa jechuudha. Hundinuu warri gurguddaa warri waa beeku maal haga hojii isaanii hojjetanitti namni garuu isaanuma kanaan akkana ta'a tokko taane maarreen taanee miti. Hojii qaba namuu hojii mataa keessanii hojjechuu dandeessan. Joolleen Shaashamannee nama Shaashamanneetti dhumu gargaaruuf biyya kanatti wal jaara. Maaliif akka wal beekani maallaqni akka namni amanuun waan deemuuf jecha beekadaa kun. Nama sanni beeta joollee biyya teetiiti. Walitti qabdanii hospitaala akkanaa jiran nama achi qopheessaati erga. Joolleen Jimmaatis akkasumatti wal jaaraati. Maallaqa walitti qabaa karaa amantaniin erga haakima hospitaala Jimmaa keessa nama jiru ka dhukkubsate wal'aanamuu danda'uudha qaba. Akka ummataatti hojii keenya bahuudha qabna nulleen. Isinii galee yaadanan qabuudha. Kanaafuu warri biyya keessa jirtan warri mootummaaf hojjettan fala tokko faladhaati. Umrii teessan guutuu achin teessan xiqqoo isinii hafe gargaaraa joollee. Waraanni Tigreef hojjetaa jiru joolleen Oromoota hidhatte yoo waan biraa dhabde namni itti bilbilaa jirtan natti hin bilbilina. Sirratti Facebookiinis ta'e WhatsAppiin maal telefoona kiyyattiin fayyadamaa jira waan ta'eef natti hin bilbilina. Agartanii warri achi keessa hidhannoo qabdan ka'arra sodaattaniituma ummata kana jala deemtanii nama dhawaa jirtan. Sababiin keessan tokko tokko nuuf gala. Bakka dheeyxan hin qabdan bakka irraa garagaltanii isaan kana dhooytan hin qabdan haa jennu. Iccitiilee bakka meeshaan jirtu bakka namni cabsee irraa zarafuu danda'u himaa ijoolletti. Biyya hunda keessa godina hunda keessa ni jirti meeshaan magaazanni meeshaan namoonni beeytan waliif hima. Hogguu wanni takka taate sa'aa hanga isinirraa hafuura baafatanii nama biyyaa baastan karaa cuftanii haga isaan dhufanii mana san cabsaa fuudhaa walirra hiraa qawwee hidhadha. Akkas ta'uu qaba. Keessattuu yeroo takka maali yaadanii beeytanii amma guyyaa dheengaddaa irreecha irratti nama miliyoona 2 ol waraanni san akkasin marsee jira. Fuula duraan namni keenya ni dhiibaa jechuun manni isaan kana dhiiban. Tooftaa takka fayyadama akka kiyyaatti. Dhiibaa irra garagalaa if idduu qabaa if idduutti ilaal. Kuni amma liidera silaa qabaanne. Bakkuma sanittuu jechuun bakka amma hogguu wanni akkasii taatu asiin karaa kanaan hogguu dhufan amma isaan eessa dhaabbatanii common sense ni beeyta dura dhaabbatan. Ummanni waalii dhukunis osoo hin beekamnetti kaan asiin dhaabbatee kaan achiin dhaabbatee asiin siqaa achiin siqaa akkana godhaa namni jiru ifuma isaa bar jaarrachuun numa danda'amaa bar. Hogguu isaan akkasii isin dhiiban san namni dilli san haala kanaan garagalee ummata sana if dura irra deddeemtanii miilaan ni du'an. Maaliif seetan? Duun keenya noolle gaanuma duutanii bar duut jirtanii. Gizee akkasii qawwee takka dhawan. Gizee qawwee dhawan akkasitti fiigurra isaanumatti ichi fiiguu irra deemanii isaanis ajjeesuu qabnaa jechuudha. Maa gamas seetan duu wayoolaa dha'u jiran karaa kanaa dhawamti waraana lafa jiru san irratti fiiganiituma irra deddeemanii mee nam takka dirree san irra duu dhabuun nama sheeneessa. Ummata gaaziidhaa san dhugaan isiniin ja'a.
riskii akkasii fudhatanii ajjeesanii du'uunis ni jirti jechuudha. Hogguu san qawwee isaanirraa buute fudhatanii fiiguu ni danda'u. Bakka eega wanni kanaa eegalamte akkas godhuudha qabnaa jechuudha. Kanaafuu dhaamsiniin ani qabu kana gaafiilee asirraa nama gaafatan dubbisuun nama ulfaataa nis haga ammaa gaafiinis takka hin jirtu galatooma yaada ibsachuutti jirra. Fi guyyaa lama guutuu jechuudha guyyaa erga wanni balaan tun geesse hin dubbannes waan hin dubbadhus ni wallaale imimaan malee wahumaan jo'uu wallaale hogguu waa sheer godhullee usee sheer godhuu malee koomentii irratti barreessu afaanii fi miilaa fi harkaatu na hidhame dhugaan isinii hima. Boo'icha fixadheetiin arraan tanaas bahee jechuudha. Kanaafuu nuti booyuun nuuf gaha. Haga yoomii boonya. Ilaa yoomii boonya miin ayima. Hireen Oromootu nama gaddisiifti dhugaa Rabbi. Dhiiguma keenyaani namni biraatillee seenaa galmeeffachaa jira dhiiga ilmaan Oromootiin jechuudha. Haduu jiru ijoollee Oromooti. Nageetti.